kanan jedhu otoon si qo'achisee maal sitti fakkaata arramoo qoosaa akkamii jalqabdi qoosaa miti barumsa keetti akka qaxalii taatuun barbaada wanta tiitaaf kennan ati maaliif nanniistu sin gargaara amma humna kootti si cinaan dhaabbadha jechuun koo maal isaatu badii qaba jaalalleen kennu gowwaan sun sii dhufeera saqoachis akkan siin hin jenneef karaa barnootaa diigee sii ijaara waan fedheef jaalala gaarii qabaadha ati gattaay gurbaan kun karoo akkamitti of yaada mee amma maal godhe siin jedha maal si galche otoo tasgabboofnee haasaa jirru ati moo dhuftee nu jeeqxa jiitu na dhageessa mucaan kun mucaa baay'ee kashlabbee guddis badii ta'edha kunkuma waliin fakkaata siitu nama gita koo ta'ee fi gita kun taanii natti hima duuriyyees ta'u inni dhiira dhiirummaan saragaa boofiidha siif galee kanaaf hin gal osoo nani jiru isa malee jettee sababnati akkasitti akka silmiitti itti rarraatu kun omaa ifa naaf ta'uu hin dandeenye ati maal qabda dandeettis yoo ta'e amma kee hin qabu malee anis qaba ammaaf kan na barbaachisu immoo kwaalitiin ani hin qabne malee dandeettiin ani qabu miti jiitu daqiiqaa tokkoof illee na hubachuun barbaaddu miti miirri saamsooniif sitti dhaga'amu kun anattis akkanatti dhaga'amu hubattee maaliif na gargaaruudhaaf hin yaaddu otoo yaadeen ati tola garuu moo hin dandeenye maaliif jechuun maalan si miidhe maalan si godhe sin jaaladhe malee wanti si miidheera omaati waan balleessitii hin qabdu maarree garuu dhiira gootummaan irraa si siphisuun jaalladha hawwiin koo dhiira akka saamsooniidha kanaafuu siimmoo gara kamitti otoo si garagalchanii fakkaatti dhiiraa malee dhiira ta'uu hin dandeessu Gitu. Gitu malgochu. Malgocha jirta gitu ratti. Gitu malgochu. Ya. Sabaki. Maaltu ta'e urjii? Anuun beeksisa kana muka sanarratti maxxansaa ture. Sana booddee dhufe akkuma argitu muka kana ta'uu eegale. Maal taate barsiistu mukti kiyyoos tafeeoo muka kan biraatti maxxansitu? Isin deemaa. Deemaa isin.
Maalsi godhe? Kunoo deema ammasiiti. Maaliif hin dubbattu? Maalsi godhe? Barsiistuu jiratti waa hin taane gochuuf ture. Kunoo ammoo gasiif gadhiiseera. Ati barsiiftuu hojiidhaa fi abukaattoodha moo? Maalsi galche? Si dhukkuba moo siin? Akkam wanti bookeen kun immoo maal ishee? Akka inni akkas tokkoon beekee wanta kana godhuun jira. Barsiistuu. Simmiin miti? Namni nagaa koodha. Dhugaa? Hin ta'u taanaan mana yaalaa geessuu qabna. Barsiistuu maal taati? Osoo xiqqoo turre irra teessuma mana yaalaa geessina bar. Dhugumatti himteettaa garuu Eeyyeetti meera. Sa'aatii meeqatti akka inni dhufuu qabutti mee jennaan nan dhufa naan jedhee ture. Erga akkas ta'e maal ta'eere? Ani maaliin isaa beeka? Meera deebiitii bilbiliif. Yeroo meeqaffaaf? Callisiitii bilbiliif. Kunoo cufaadha. Hundaafuu itti tasgabbaa'ee maaltu akka isa mudate hin beekamu. Maaltu isa mudachuu danda'a? Otoo isa mudatees kan inni mudate jedheen dubbatu? Haala dubbachuudhaaf saamee jenne keessa hoo jiraate hoo? Amma namni maal akka ta'e beekanitti kana sana jedhanii duuba dubbachuun sirrii miti. Yiisi. Amma maaliif akka naaf bareera? Jalqabumayyuu yeroo itti munaan falmaa ture. Dirqamaan ittiin falmii isaa amasiise. Maal jedhee si falme? Akkuma siin jedhe qarshii tobboleettii Saamsooniin itti yaalchisuu dandeessu. Amma siif erguu nan danda'a. Tole. Dogoggortee immoo akka maallaqicha siif kenne akka ittiin dubbanne. Maaliif? Maaliif? Gowwaa wayidaati. Akka maallaqicha an siif kenne baree jennaan maal samiirri isaa siif jijjiirame ree? Tole. Inni lammaffaa. Akka nolma sirraa qabu hin dhaqatin. Yeroon isaa ga'utti atis waan naaf gootu qabda waan ta'eef. Hariiroon Saamsoon waliin qabu naaf asirraa malee Omar rakkoon qabu. Atumti tole jedhiiti akkan barbaadutti waan tan barbaadu tole jedhii naaf ajajami malee
waan tokko rakkoon qabu. Saamsooniin funyaan isaa qabeetan harka kee keessa si galcha. Giftii koo baay'ee galatoomi. Homaa miti. Akkaawunti nambarii kennatti. 1,000. Firee. Sababa itti falmitee amansiiftee hafe jechuu hin dandeenyu bara. Inumaa kana jechuun isaa mucaa irraa jala beekuu fi safuuf safeeffannaadhaan sirriitti guddate ta'uusaa agarsiisa. Waan na sodaatee fi waan na kabajeef akkasiin jedhe. Kanaaf feeraan miti. Anuunaa irreen si arsoo maa innete. Na kabajeeti jettaa? Kun tuffiidha malee kabaja miti. Kabajaan waamamanii hafuun yoomii kaaseeti kan inni kabaja agarsiisu. Tasgabbaa'ii hiree. Amma dhiisi kana. Maaddii irra jira. Aaraammoo nyaata nyaatan. Yoo ta'uu baate illee tarii erga nyaannee fidnee booddee si yaadachiisee taniin yoo sirraa galuu dideetti fuuta. Aarii kee. Aaruufis beellama qabachuun qaba. Maalan godhane? Weensi gaafadha jedhee gadhe. Ogeessa xiinsammuu beektu qabdaa? Jechuun nama cimaa fi akka maatiitti kaffalameef kan hojjetu. Maaliif barbaade? Barsiiftuu tokkotu barbaade. Obboleettii ishee kan waliin barannuuf. Amalli obboleettii isheetii jijjiiramee rakkatte natti fakkaata. Obboleettii barsiistuu kootii jechuun moo hiriyaa koo kan wajjin baradhu jechuu wayya? Anaaf isheen hiriyaa miti. Akka warra gumaatti ol ilaalla. Maaliif? Dhiisi. Seenaan isaa dheeraa wantiif guyyaa biraan sitti hima. Maqaan ishee yoon? Kan barsiiftuu Urjii, kan ishee immoo Giftii. Giftii. Giftii eenyu? Giftii Gaaddisaa. Giftii Gaaddisaa. Eeyyeen. Maali rakkoo jira? Homa nyaadhu. Naqaqqabeera. Galatoomii Giftii. Homaa miti. Milki akkam? Nagaa. Naguma. Maali anumti dhumnaan deemtamoo? Lakki. Hojii wayiin qaba kanaaf isin taphadha. Dhimma koo sana maal goote? Ati maal goote? Ani waan tokko siif qabadhee dhufeera. Garuu si fayyadaaf si fayyaduu isaan beeku. Dabalatammoo sirriitti mirkaneeffachuun qaba. Maalidhaan? Firiin tekstii kamii siif kennite? Tekstii maali? Anoon beeku. Maarree akka ulee bofaa fiixee qabattee dhuftaare? Kanaafa mirkaneeffachuun qaban siin jedhe. Garuu haala firiirraa yeroo nu badhu tekstichi waan salphaanatti hin fakkaanne. Akka tasaa afaanii ba'e. Maaliidha jedhee yeroon gaafadhu akka afaanii ba'e bartee na dhoksuuf yaalaa turte. Aartee hunduma isaaniitti hireettis akkan Giftiif tekstii ergeef itti minaan jettee na biraa deemte. Tekstii maalidha immoo? Nama beektuun qabdure? Qabaachuullee hiriyaan koo tokko jira. Garuu biyya fagoo waan jiruuf ani yoon ilaalee waan rakkoo qaba. Maal? Jechuun ati ogeessa xiinsammuu miti bara. Ogummaan baradheen hojjechaa hin jiru malee digirii koo lammaffaa kan hin hojjedhe ogummaa xiinsammuutiin. Kanaafuu an laala.
Waan natti ulfaate immoo isaa bilbileen isa wajjin mari'achaa waan gochuu qabnu goona. Tole galatoo. Kaffaltiin isaa immoo gatii firaatiin otoo hin taane bilisaadha tole. Amma caalaatti na gammachiiste. Isa dhugaa guddaa galatoo. Garuu yeroo akkatti dhiphattuuf waan wal jibbitan hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisti. Garuu immoo kana hundumaa kanan godhu isheef jedhee osoo hin taane urjiidhaaf jedheen. Urjiin barsiistuu cimtuu hunda keenya ija tokkoon ilaaltuudha. Nama jechuu beektaa? Nama akka garaa ofii. Urjii jechuudha. Eenyumti keenya iyyuu akka barsiistuutti osoo hin taane akka obboleetti hangafaa keenyaatti ishee ilaalla. Kan nu gorsitu yoo balleessine kan nutti dheekkamtu. Yeroo rakkoo keenyaattis ta'e yeroo kamittuu kan nu bira dhaabbattu. Urjii jechuun hayyuu jechuudha. Ajaa'iba. Kanatti akkasitti ragaa baateef kun isheen dhuguma jabduudha. Obboleessa koo waliin isaa hariiroo eegalanii turan. Dhugaa? Dhugaa? Gaariidha akkas taana. Kanaafuu dirqama qaba jechuudha. Yoo sirriitti kunuunsa. Kanaaf dabar kanan gammadee si galateeffadhe. Mee waa'ee giiftii xiqqoo natti himi. Eessaa si eegalu? Giiftii jechuun akkam akka inni godhatu osoo argite namni muka bilbilaa tokko tuqamee akkas ta'a qabaana gadhiisaa jedhee bar. Waa'ee gurbichaas itti meen ture akkam akka inni nama gaddisiisu. Osoo irra jiraattee barsiistuu urjii argiteetta ta'e akkam akka isheen si gaddisiistu isa caalaa ishee ture kan si gaddisiistu nyaachuuf ture hin bar. Osoo waa'ee isaa sirriitti dhageessitta ta'e garuu ati yoo akkas hin jettu. Waan barbaade illee ta'u akkas ta'uu hin qabu cittuu waraqaa maxxansite jedhee moo yoomiin bar muka bilbilichaa jiituu jedhee waama. Kanaafiyyuu yeroo namni itti siqu waan jiitu tuqan itti fakkaata. Osoo dafnee hin qaqqabne ta'ee maal akka inni gochuuf ture yaaddeetta? Dhugumatti kunillee waan baay'ee ulfaataadha. Garuu isin osoo rakkoon hin uumamin daftanii qaqqabu keessani. Ani kanan jedhu yoomiin garuu muka bilbilaa kanaaf hamma kana wareega akka laatu kan isa godhe maalinni? Anis hin beeku. Kunillee anaafis gaaffiidha. Egaa giiftiin nama akkanaatiin siin jedha. Gabaabsiin sitti malee waan ishee waan dubbatamee dhumumti. Nama gaddisiisa. Kun waan garaa nama nyaatu natti himte. Warreen akkasii dhuguma yaalli isaan barbaachisa. Eeyyee kanaaf dhabaruu jinis akkan si gaafadhuuf kan isheen na gaafatte. Garuu waan tokkoof eeggannoo guddaa gochuu qabna. Maal? Ilaa. Giiftiin gonkumaa akka ogeessitiin sammuu ishee hordofaa jiru beekuun qabdu. Taasuu mayyuu. Maaliif? Ilaa. Namoonni ilaalcha akkasii qaban kun yeroo ogeessitiin sammuu isaan ilaalu akka waan itti dhukkubsataadha jedhaniitti miirri gadaantummaatti dhaga'ama. Kun immoo sirrii miti. Akkasitti yaanneen ture. Kun yaada gaariidha. Kanaafuu maal goonure? Haala wayii barbaannee itti dhiyaachuun qaba. Sana booda suutuma suuta yeroo itti dhiyaadhe jedhan achumaan tiriitii gochuu eegala. Yeroon tiriitii godhu immoo akka ogeessa xiinsammuu tokkotti otoo hin taane akka hiriyaatti ta'uu qaba. Kun yaada gaariidha. Osoo kanaan jirru immoo mucaan joon ja'a tokko dhufee dubbii nan barbaadu seeta? Eenyudha? Ani hin beeku. Mooraa keessatti arguun oolu. Barataa wayii natti fakkaata. Waan diimaa dheeraa wayiiti. Saamsoon akka hin taane. Egaa ta'uu danda'a. Ani maqaa isaa hin beeku. Dhuguma isa taanaan of eeggadhu gurmu. Isa jechuun waan badee waaqaaf lafti dadhabee ta'uusaa dhaga'eera. Inni mataan isaa of eeggatu.
Ana gurmuutu namarraa of eeggata? Egaa ani sitti meeragaa. Kan kollee rakkoon qabu garooti qo'annaan dhiiftee moo? Maal jechuudha? Akkamittiin dhiisa? Kanaafuu ati yoom yeroo argatteeti kanatti waa'ee barattoota hundaa qorattee fixxe? Mee ammatti sadhiisi. Wanta tokko si haasofsiisuun barbaada. Eessa deemta si haasofsiisa siin jechaan jira miti? Gumi garaa olii sirriitti ol beekna. Maal jechuudha? Waa'ee firii na gaafachuuf miti? Lakkii gurmu, lakkii wanta kana garuu irratti haasofnu. Nagaan oli. Ankan anjir gammee argiteetta? Lakkin argine. Maali? Maal ta'e laata? Isinuma yoo wal jaalattan rakkoo, yoo wal loltan rakkoo. Rakkoo maali? Guyyaa tokko hafee jettee akkana taata? Lakkii akkas miti jirra. Kaleessa dooktarii Ibbaa waliin laaqanaaf manatti safeerree turre. Nan dhufa jedhee ture garuu immoo hin dhufne. Dhugaa jettaa? Eeyyee. Saalfatiin dhufu waan naan jechaa tureef sodaatee waan hafe natti fakkaatee ture. Bilbila isaa yaalteefi? Yaaluu yeroo meeqa yaale amma harki kun na dhukkubutti yaale. Garuu bilbilli isaa cufaadha. Ati kan harmee isaa qabdamti? Lakkiin qabu. Yeroo isaa walii wal lollee ture sana namoota isatti dhiyoo jiran bilbila isaan hunda isaan balleesse. Maal wayyaqa? Ani bar kabajaan waamamtee akkamitti hafta jedhee itti loluudhaaf jedhee dhufe. Yeroo inni dhufu immoo hin jiru. Osoo jiraatee ittiin loltee wayya ture bar. Maal ta'eeti maaloo? Anuu hin beeku. Barbaannu laata? Eessa jennee teessa barbaanna? Ta'us garuu harka keenya marannee callisnee teenyu miti? Erga waan barbaade argatteeti maal abbaa keetii badde? Ana dhufeesi dubbisuu qaba moo? Waan barbaadu maal argadhe? Waan gootetti iyyuu beekta. Amma afaan keenyatti hin banin. Maallaqa koonaaf kenna. Gammee maal akka goote beekta. Akka takkas gootuuf immoo ansi na jajne. Kanaafuu hin kaffalu. Wayyoo Saamsoon. Maal jette intala? Maaltu ta'aa jira? Yeroo muraasanas namoonni na tufatanii dummachaa jiru. Waan wal dagannee natti fakkaata. Akkan barbaadutti akka naa gootuuf malee akkati barbaaddetti akka gootuuf mini kan hin sii kaffaluuf. Akkati yaaddetti siif hojjechuudhaaf yaadeen ture. Garuu gurbaan kan quufti tuttuqee mukatti dirmuusa wal dhaalchisedha. Ana Saamsoonitti immoo eenyullee ta'e jennaan onnee isaa bobbooqsina taasisuu hin danda'u. Sillee ta'e jennaan jechuudha. Waan barbaade ta'eyyuu akkaataan ani barbaadutti naaf gochuu qabda turte. Isumayyuu siif gaddeeni malee akkati si gaafachiisu immoo hin dagatin. Maal rakkoo qabare? Anaaf waajjirri poolisiis ta'e manni amala sirreessaa waan haaraa miti. Eenyu akkasii ergee wajjin immoo dubbachaa deeme. Amma waan barbaade ta'uyyuu ansiif hin kaffalu. Maal jettee waan bookeen? Natti si fidammu. Uumamuu kee ammatti jibbituutti yoon gatii keessa hin baasisu ta'e ana Saamsoon hin jettee nawwaame. Maalidha Saamsoon? Ishee magaafadhu.
Maaltu uumame Giifti? Homaa miti. Homaa miti yeroo jettu. Si rukuchuuf ture bar. Saamsoon nama sodaachisee jiraachuun amala isaati. Kanaafuu waan haaraa miti kun. Daandii korraa. Dhimma wayitiif si barbaadeen ture. Dhimma murteessaadha. Waan sin galchine keessa galtee akkam miidhamne. Inni rakkoo hin qabu. Al tokko qofa na dhaggeeffadhu. Waan na fayyadu eenyullee akkanatti bu'uu barbaadu tolee. Har'a qofa na amanii waan si fayyadudha. Jedhika na reebi. Ifama guddaa itti yaadee miti. Ila Saamsoon gaaf tokkollee gurra naaf laattee hin beektu. Mee har'a na dhaggeeffadhu si fayyada. Wanta tiitaaf kennan har'a kamitti na albee kanaan gurraame kanaan hin jenne. Maallaqa obboleettii kee yaalchisuuf si gargaaru qabadheera. Osoo dubbannu Dooktarii baasuuf siisiin ture. Dhugaa maal siin jedhere? Tolee naan jedhe. Inni baay'ee nama gaariidha. Dhugaa kee jettaa ere? Eenyuun dhugaa ofiisaatiin ofiisee ilaala. Garuu inni ogeessa xiinsammuu miti naan jetteen turreeti. Eeyyee akkasumatti fakkaatee ture. Garuu ogummaachaan hojjechuu baatus barnoota isaa digirii lammaffaa barnoota saayikooloojiidhaan fudhate. Dabalatammoo hiriyaa ogeessa xiinsammuu ta'es qaba. Inni garuu yeroodhaaf as hin jiru. Kanaaf yoo ofii kootiin hin ilaala jedhe. Wanta rakkisaa yoo jiraate immoo bilbilaan isa quunnamee akka ishee yaalu waadaanaaf galeera. Guddaa galatoomi waan baay'ee nama gammachiisu natti himte. Inni kan biraa immoo kaffaltii tokko maleeti kan inni ishee yaalu. Yeroo jettu kaffaltii tokko maleedha yeroo jettu naaf hin galle. Jechuun waa'ee kee hundumaa erga natti himee booda akka bilisaan yaalu natti hime. Baay'ee galatoomi maal akkasiin jedhuun beeku eebbifame. Homaa miti. Osoo hin danda'ama ta'e kana caalaa siif godhe sitti xiqqaata malee sitti hin baay'atu. Dhugaa dubbachuuf Dooktar Eebbaan akkuma ati jette nama baay'ee gaariidha. Kan biraan immoo maal naan jedhe siiti. Maal siin jedhe? Maal seeti? Namoonni akka giiftii ta'an akka ogeessa xiinsammuudhaan yaalamaa jiran yoo beekan miirri gadaantummaa ta'e itti dhaga'amuu danda'a. Kanaafiyyuu inni mala wayii tokko uumee itti dhiyaatee tiriitti ishee gochuu barbaade. Jechuun akka yaalarra jirtu osoo hin beekin akka ishee yaalamtu barbaade. Kun nama gaarii qofa miti. Aniyyuu maal jedheen giiftitti ogeessi xiinsammuu si yaaluufidha jedhee itti himuuf baay'ee rakkachaan ture. Kun tooftaa ajaa'ibaati dhugaa. Sirriitti malee. Anis yaadicha jaalladheera. Kanaafiyyuu maal goone wayya? Jechuun akkamitti walitti isaan fiduu dandeenya? Inni rakkoon qabu hiree. Ani waan tokko godhee tooftaa wayii uumuun na rakkisu. Atumti kana baganaaf goote. Eenyutu sitti? Giiftii faana yeroo haasoftuun dhagaye. Maaliif na gargaaruu barbaadde? Miira akkamii akkansiif qabuu fi akkamitti akkansi jaalladhuun beekta. Obboleettiin keessiif maal akka taatee fi ammam akka ishee jaallattu sirriittaan beeka. Kanaafuu nama hin jaalladhuuf kana gochuun maal isaatu nama ajaa'iba. Waa'ee obboleettii kooti maal beekta? Yoomi otoo akkasiin ta'in dura. Wanta tiitaaf kennan osoo akkasiin ta'in dura toon taane osoon akkasiin godhin jedhi. Lakki Saamsoon. Callis. Akka wanta inni sababa nama biraatti akkas ta'e ittiin fakkeessin. Harka kee dhiqattee maraatummaa isaarraa bilisa baasuudhaaf hin yaalin.
amma isaaf waliin falminu yeroon saassaama miti. Amma kan yaaduu qabnu waa'ee obboleettii keetiiti. Tole. Garuu waa tokko hin dagatin. Waan kana naaf oolteef oolmaan irraa qabda malee Saamsoon jaalallee koo ta'a jettee yaadin. Saamsoon adiraa waaqaa amma waan kana keessaa ba'i. Haala kana keessa teessee waa'ee kana yaadda? Eeyyin. Tasumaa yaadin. Oolmaa naaf oolteef jetteellee. Anu jaalala oolmaadhaan jaallatamuun barbaadu. Kanan godhees waan ansi jaalladhuufi malee harka koo keessa akka ati galtuuf miti. Akkas taanaan gaariidha. Dhimmi keenya tokko siif xumuramee dhageetti. Inni kan biraan immoo yeroo dhiyootti ta'a.
Jaallatamummaa addaa gonfatee waggaa waggaadhaan hawwiidhaan kan eegamu kun wal dorgommii beekumsa irratti xiyyeeffatedha. Kunoo baranas ifatti tokko jedhee jalqabeera. Egaa kanattaan sun seera wal dorgommichaa akkuma kanaan dura isinitti himu amma immoo barattoota wal dorgommii wajjin taasisuun isin barsiisa. Egaa kanaaf kallattumaan gara marsaa jalqabaa keenyaatti kan darbinu ta'a. Warreen asitti argitan kun barattoota 8 naachuraalii fi sooshaal irraa filatamanidha. Marsaa kana keessattis barattoonni 6 gara marsaa itti aanutti darbu jechuudha. Kana jechuun barattoota 8 keessaa barattoonni 2 kufuudhaan yookaan qabxii gaaffii gaafataman deebisuu dadhabuudhaan ni hir'ifamu jechuudha. Marsaan hundumtuu qajeelfama mataasaa qaba. Isa jalqabaa irratti gaaffii gaafatamtanii deebisuu qofadha malee wanta biraa gochuun hin danda'amu. Kanaafuu gaaffichi salphaa waan ta'eef dhaggeeffatanii deebisuu qofa. Egaa marsaa lammaffaa irratti morkataan gaafficha deebisuu yoo dadhabe barattoota daree keessa jiran keessaa gargaarsa gaafachuu ni danda'a. Marsaa sadaffaa irratti immoo barattoota keessaas yoo namni deebisuu dhabame al tokko nama biraatiif bilbilee gaafachuu danda'a. Kana jechuun yoo namni bilbilameef sun deebise gaariidha. Kan hin deebifne taanaan morkataan sun ofiisaatiif yaaluun dirqama ta'a. Marsaa afuraffaa irratti immoo barattoonni bilbilachuu hin dandeessanu. Garuu yoo gaaffichi isinitti cime barataa keessaa gargaarsa gaafachuu ni dandeessu. Gaaffichis kanaan hin deebi'u taanaan gara filannootti jijjiirachuu qabdu jechuudha. Egaa marsaa shanaffaan immoo deeggarsi barattootaa akkuma jirutti ta'e morkataan gaafficha deebisuuf mallattoo tokko gaafachuu ni danda'a. Nutis gaaffichaaf akeektuu tokko kan ta'u mallattoo tokko kennuuf ni dandeenya. Kan marsaa ja'affaa immoo deeggarsi barattootaa akkuma jirutti ta'e gaaffichi cimaa waan deemuuf morkataan yeroo 2 mallattoo akeektuu gaafachuu danda'a. Gaaffii tokkoof sakandii 20tu isiniif kennama. Dorgommichi marsaa 6 waan qabuuf nuti 3 waan ta'aniif dabareedhaan isin dorgomsiisna. Tokkoon keenya immoo marsaa 2 isin dorgomsiisna. Dorgommii marsaa jalqabaa barsiisaa Biqilaan isin kan eegalchiisu ta'a. Barataan nan jeeqa yookiin rakkoo biraan uuma jedhu yoo jiraate murtoo mataa keenyaa irratti fudhanna. Keessumaa yeroo gaaffiin gaafatamu barataa morkatuun alatti barataan kan callisee dhaggeeffachuu qofa. Ifadha. Egaa irra deebi'uun dorgommii bara 2018 ifatti eegalleeti kan nuti jirru. Maal taate gam? Ammoo jaalatta. Wanta itti aantuu tanan anatti dhagaa darbatta. Gurbatti aantuu tanan eenyullee akkasitti natti deebisee hin beeku. Wanta itti aantuu tanan anatti dhagaa darbatta. Humnatti makee kanaaf jettee ol nattaa sooftaa? Taphkee. Maal taate gammii? Homaan taane. Maal homaan taane jette akka kana miidhamteen? Homaan taane barsiistuu hawwi. Balaa tasaadha. Gulantaa manaa irraa kufeen. Waan ulfaatu miti. Maal taateti?